ሰበር ዜና ተሰምቷል። አዲስና በኢትዮጵያ የተመረተ ዘመናዊ ፓስፖርት ይፋ ሆኗል። ፓስፖርቱ የግለሰቡን መረጃና የጣት አሻራ የያዘ የኤሌክትሮኒክስ ቺፕስ እንደያዘ ተነግሯል። አዲሱ ኤሌክትሮኒክስ ፓስፖርት እንግዲህ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ፕሬዝዳንት ታያ hagam keessantu paaspoortii Itoophiyaa Afrikaa qabalata paaspoortii Afrikaa qabdan kanaan immoo biyyoota garaagaraa 47 otoo viizaa hin gaafatamin deemuu akka dandeessan quba qabdu isaan kunis Afrikaa fi akkasuma biyyoota addunyaa garaagaraa keessa yoo ilaalle biyyoonni Afrikaa keessa akka Djibouti, Kenya, Sudan, Ghana, Eertiraa dabalatee jechuudha. Akkuma argaa jirtanii paaspoortiin jijjiiramee paaspoortiin keenya kan dura Tirraa gara gosa biraatitti jijjiiramee ijoolleen tokko ashama harka fuuni hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube askalatti jalatti argamtan jirra jirtu ani jira nagaa kiyya galata waaqayyoo gara YouTube kanaaf haaraa taatan asumaan subscribe like gochuudhaan nutti dabalamaa isiniin jenna. Egaa paaspoortiin jijjiiramee ture akkuma argaa jirtanii Itoophiyaa keessatti paaspoortii miliyoona meeqa oliidha kan jijjiiramee hojjetamee akkuma argaa jirtanii paaspoortiin duraatii fi paaspoortiin ammaa paaspoortiin duraa waraqata bichaadha yaa akkuma beektan yooma ofirraan qabu kan ammaa immoo taarikii Itoophiyaa keessatti wantoota adda addaa suurawwan adda addaa ofirraa qaba jechuudha akkuma argaa jirtanii እንግዲህ jijjiiramuun isaa gaariidha kan duraatirra sirriitti wanta gaarii waan xankar jedhee of keessaa qaba jedhan kan amma garuu warri nu yama fakkeenyaaf hanga waggaa ijoolleen tokko nuti warreen paaspoortii asaadasiifan yookiin immoo aaddisii baafanne akkam goona warreen jedhaniif gaafi waa tokko gaafa osoon hubatiin dura dubbatini osoon hubatiin qubaan hubatinaan jedhanii paaspoortii nu yama fakkeenyaaf haan qabnu kana aaddisii ani warri baafatan jechuudha akka ba'etti jechuudha akka abii YouTube isaatti maxxansetti paaspoortii fakkeenyaaf yoo asaadasattan paaspoortii aaddisii amma dhufe kanatu nu kennamaa jechuudha paaspoortii warreen paaspoortiin jalaa badee amma fakkeenyaaf ashaaraan keessa waan jiruuf isumatu deebi'ee aaddisiisuun kennamaa anammaa kun immoo hin badaa jechuudha akkasitti kan paaspoortiin jijjiiramuun isaa gaarummaa qaba wanti nurraa hir'atu hin jiru nuyi እንግዲህ akkuma argitanii isiniin jechuu jaalladha warreen oduu gammachiisa paaspoortii aaran dhufeeti jira. Paaspoortiin aaran maalidha? Paaspoortiin gosoota adda addaa jijjiiranii gosa takka qofa osoo hin taane gosa baay'eedhaan akkuma argaa jirtanii paaspoortii babbareedan kana fakkaatu kan seenaa Itoophiyaa taarikii kunan jedhamu isinii gala afaan Oromootiin Amaariif waan akkasiiti akkuma argaa jirtan paaspoortii waan hundaaf paaspoortiin aaran Itoophiyaa keessatti paaspoortii miliyoonaan lakkaa'amu oomishamee isinii qophaa'ee jira akkuma argaa jirtan paaspoortiin yeroo jalqabaa paaspoortiin dafee namaan ba'u paaspoortiin ji'a 3-4-5 akkas tura amma garuu paaspoortiin alma salphaadhaan paaspoortii hedduu waan oomishamee jiruuf tolfamee jiruuf paaspoortii hedduutu jira jedhamee Dr. Abiy gabaasaniitii jiru akkuma argaa jirtan dasama jira gidii baga gammaddasiniin jechuun jaalladhaa samarraanii warroota yaadda'aniif jechuudha እንግዲህ gaafii tokko warreen ijoolleen baay'een gaafii gaafachaa jiru warroota waa'ee paaspoortii kana gad lakkisaniif achirratti ijoollee baay'een maal goona paaspoortii birrii baay'eedhaan baafannee akkam goona maal nu wayya jedhanii warreen bu'anii jiru no paaspoortiin kee duraa ammarraa dhumutti kanumaan bakkuma jirtutti fayyadamtaa jechuudha gin paaspoortiin kee gaafa irraa dhume paaspoortiin sunoo irraa dhume kanatu sii jijjiirama gaafa aaddisii goosistu isastu sii kennamaa jechuudha paaspoortii kan duraatu sii deebi'aa osoo hin taane kan amma dhufe kan amma ba'e kanatu namaa kennama jechuudha akkasumas immoo warreen baafatan paaspoortii hedduutu ba'ee jedhanii gidii akka duraa san
Finfinnee qofa osoo hin taane biyyoota garaagaraatti raabsamee waan jiru paaspoortiin kun paaspoortii hedduudha ka aynata akkuma akkanatti akkuma argitan kana aynataadhaan paaspoortii hedduudha. Paaspoortiin gosa takkitti miti kan duraanii kan Itoophiyaa namni sun boodatti hin badaa jechuudha. Innaa marrajaan kana fakkaata nuyi warreen gaafii gaafatan wanti nurraa irratu hin jiru jechuudha. Nuyi amma fakkeenyaaf ijoolleen akkasitti gaafii gaafatan baay'eetu jira waan ta'eef ijoolleen nama hin galiiniif waan jiruuf oduu gammachiisa gaafa jedhan odii gaddisiisa gaafa jedhan ani dhugaa dubbachuuf hamman dubbisutti baqa paaspoortii ani saaddisiisee waan hin jiruuf gana lammata irra deebi'ee saaddisiisaa kan jedhu yaaddoo keessa nama galchuu danda'a namoota tokko namoota akka kiyyaatti fudhatanii garuu immoo waa tokko dubbasuudhaaf yookiin immoo marrajaa tokko oloon jiraanne osoo waan sa'in hubatiin dhugaa dubbachuu fi ani miidiyaa kanarratti waa baay'een arge oduu waan tokko waan macaafii qabatanii warreen dubbatan baay'eetu jira. Oduu gaddisiisaa paaspoortiin duraa kun yaaqamee jira. Paaspoortii warri of harkaa qabdan jedhan ijoollee warreen burjaajessanii jiru. Akkasii miti hin dubbiin paaspoortii kamma inni irraa dhumatutti isuma fayyadamtaa gaafa dhumate addasiistu immoo kanatu sii kennama jechuudha. Kanuma bakka waan nama eenyu jedhu miti. Kanaafiyyuu ijoolleen akkasitti yaaddan akkasii miti. Ayna akkasiniin jedha akka maxxanseettiree Dr. Abiy Ahmed akka YouTube isaan irratti maxxansanii akkasii wanti jiru kanaadha siniin jechuu barbaadetanii ani paaspoortichi dura amma agalgilootiin isaarraa dhumutti hin agalagalamta yoo irraa dhumate immoo santu sii kennamaa jechuudha. Dubbiin kana fakkaata siniin jedha hordoftoota kiyya. Gaafii biraatis soo qabaattan gaafachuu dandeessu. Soo kana fakkaata waa'een paaspoortii har'aa Anna kana fakkaata siniin jedha hordoftoota kiyyaa. Paaspoortiin warreen kan paaspoortii kun sin dhibee paaspoortii kanarratti warreen yaada qabdanii yoo jiraatanii gaafadhaa dubbisaa osoo hin dubbisin yoo gaafiin gaafatin osoo wanta ba'e marrajaa tokko hin argin dura eenyuun jechuun haasa'uun akkasumas immoo waan baay'een isaanii maal goonaa jedhanii too warreen dhiphatanii hin jiru. So akkasi wanti jiru. Ani paaspoortiin dura faayidaa ni qaba siniin jechuu barbaadetanii hin badu. Warreen paaspoortii dura paaspoortiin amma beektanii paaspoortiin waddade waan ta'eef ijoollee baay'een hin dhiphatu. Maal kun erga paaspoortiin kun dhufee ijoollee baay'eetu gaafii gaafatanan arga dhugaa dubbachuuf hedduun bakka hin gaafatu namni ginni ijoolleen tokko yaa gara tiktookiitiin gaafii hedduu gaafatu. Ani paaspoortiin dura akkuma duraatti anammaa kun immoo akkuma argaa jirtan paaspoortii gosoota adda addaa gosootaanii fakkeenyaaf gostiin isaa gosa taarikii dura Itoophiyaa keessatti taarikii yoo hin jiru immoo maal taarikiin jechuun keessaniin oolu warreen hin gallee fi taarikoon asiniin jedhu seenaa yeroo darbee akkasumas wantoota adda addaatu ka paaspoortii waraqaan isaa duwwaadha miti ka duraa sun kan ammaa garuu wantoota adda addaa taarikii baqa seenaa Itoophiyaa keessa jira hundumatu irratti maxxanfamee jira jechuudha akkuma argitan. Kanaafiyyuu wanti das nama jedhu paaspoortiin waraqaan isaa sun duwwaa osoo hin taane anamma waraqaan mul'uunsa taarikii Itoophiyaa ofirraa qaba. Tikikkilenyaa paaspoortii ta'uusaa baqa ani ashaa baqa sirriitti xinkir jedheeti kan dhufee jechuudha. Akka duraa san paaspoortii amma fakkeenyaaf paaspoortii koppiin isaatis hin jira wal fakkaatan isaa waan jiruuf baay'een namoonni akkasitti illee nama burjaajessanii paaspoortii sobaa namniidhaan hin jira mitiire. Kanaafiyyuu anammaa garuu immoo akka duraa san osoo hin taane paaspoortiin ammaa seenaa Itoophiyaan hunda isaa ofirraa qaba jechuudha. Warreen argitan yoo jiraatan das nama jira agin haa ta'u kanuma duraatti bareedaa miti. Naa kana siniin jedha hordoftoota kiyyaa gaafii biraa yoo qabaattan na gaafachuu dandeessu. Turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u. Haasaa kiyya keessatti immoo yoo dogongora qabaadhe tarii waan akkanaa sirreeffadhu jettanii
post keessatti na barreessuun indagatinaa saniin jedha asumarraan. Nama akkasiiti. Bye bye.